Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarraa qophii addaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qophiin keenya addaa har'aa simannaa Ramadaanaa bara hijiraa waggaa 1445ffaa sababeeffachuudhaan keessummoota kabajamoo lama as istiidiyoo keenya damee Kaayirootti qabanneetiin dhiyaanneeti jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jecha qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo Umar Jamaaltu nafaana jira. Nufaana bu'aa. لو فبات رمضان قالت موتي لنا ارحمنا منك يا مولانا سمنين نتانا سكرنا يا رحماني جيني رحمتان فناني ارحمنا منك يا مولانا Egaa qophii keenya addaa har'aatiin simannaa Ramadaanaa sababeeffachuudhaan asna cinaatti ka argaman keessummoota keenya kabajamoo warroota barsiisota amantaa Islaamaa kan ta'an Sheekh Yusuf Hajji Bobbaa fi akkasuma Sheekh Iliyaas Huseen Adamtuu asna biratti argamu. Durarratti waamicha keenya kabajanii baga nagaan dhuftan. Ulfaadhaa galatooma. Egaa itti aansuudhaan sagantaan keenya har'aa Ramadaanaa baga Rabbiin nuun gahee warroota hordoftoota amantaa Islaamaa hundumti keessanuu baga itti geettanii warra bara kanaa ka bara hedduu Rabbi nu haa taasisu jecha gama gaafiif deebii keenyaatti osoo hin ceene keessummoota keenyaa wal isin barsiifnaa. Mee mirguma kiyyarraa eegalaa isin Sheekh Iliyaas eenyu daawwattoota keenyan wal baraatii achi booda gama gaafiif deebii keenya irratti ceena. Galatoom Jibriil seerraa bareeda kan nu godhuudhaaf kanas tajaajilu keessanii nu affeeruudhaaf baay'ee galatoom isin jecha. Anis maqaan kiyya Iliyaas Huseen Adam jedhama. Barsiisaa akkasumas Qur'aanatii fi Shari'aatii kan itti argamnu beekamoo magaalaa Kaayirootti yookiin Qaahiraa jedhamutti jechaadha. Ulfaadhaa galatooma. Isinoo mee eenyu jedhamtanii baga nagaan dhuftanii? Ulfaadhaa. Jibriil galatoomi. Akkasumatti egaa warri Oromiyaa Freedom illee galatooman affeeruu keessanii fi ulfaadhaa isin jecha. Ramadaan Mubaarak kan baranaa kan bara eegine baga itti geettan baga nuti geettan jecha. Akkasumas kan maqaan kiyyaas Yusuf Hajji jedhama. Barsiisaa Quraanatii. Inshallah waan akkasitti. Ulfaadhaa galatooma ustaazota keenya kabajamoo gama gamanattuyyuu waamicha keenya kabajanii asitti yeroo keessa wareegdanii argamu keessanii fi maqaa kiyyaaf maqaa daawwattoota keenyatiin guddaa galatoomaa isiniin jedha irra deebuudhaan. Egaa mee isinumatti deebi'a. Sheekh Iliyaas barsiisaa hayyuu jabaadhaa nama argitanii diinii Islaamaa barsiisuu irratti illee muuxannoo yeroo dheeraa qabudha. Waa'ee isaanii bal'inaan yeroo biraallee itti deebinee kan irraa haasofnu ta'a. Haa ta'u har'a simannaa Ramadaanaa keessummaa ulfaattuu guddoo bara kanaa karraa guyyaa nu bira ga'uuf deemu kana akkamiin simannaa? Keessummaan tunoo eenyu maal jedhamti? Maqaan isaatu maali? Ergaan isaa hoo maali? Hiikni isaa maali ka jedhu irraa ka haasofnu ta'a. Sheekh Iliyaas mee Ramadaana jechuun maali? Hiikamti isaatu Ramadaanuma wanti jedhu kun maali? Keessummaan keenya kan dhufaa jiru kun illee Ramadaana. مي إبسا إساء كان الراحة كانوا مقامسات الراحة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. قالت أمي بارك الله فيك. رمضان جاء كما جمعنا ونورفين وقال سيجرا بروبونا كان إيجان بتاعه. رمضان يجون أصلي لغتي ينقبع سيرة لغة عربية ودين الرهودة من الرمض يعني من الرمض يجون أو شدة الحر شدة الحر يجون ججبنا أما اللي أو آخر الرهودة ججبنا أو يرو أو ججبا خنا الرهودة ما يعني رمض يعني كنا هو رمضان كيس أكسر ما تجرا نمني يوم صوم اتججبا هذا ما في نبيلها أكسمس نيبوتا خلاف مقافي يا مم نسلا كستي ورجال جدا. أنا براك فودا مي رمضان السنة.
Sheeliyaas ulfaadhaa galatooma gama Shee Yusufitti deebi'aa. Shee Yusuf isinillee akkuma mata duree keenya irratti kaasuuf yaallee waa hinarraa qabxiin marii kennaa nuti irraa mari'annu simannaa Ramadaanaati. Ramadaanni maal akka ta'e hiikni isaa maal akka fakkaatu Sheeliyaas bal'inaan nu kaasanii jirani. Isinoo mee Ramadaana kana akkamiin simannaa keessummaa ulfaattuu amma isaan irraa kaasan kana akkamiin simannaa haala kamiin simachuu qabna ka jedhurraa mee ibsa bal'aa uummataa kennaa. غلطوني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد استقبال رمضان رمضان أكمل كيبلا رمضان مالين كيبلا رمضان وانت اتين كيبلا دوران أولا توبة النصوحة توبة قل تاتين رمضان كيبلونا أكو ما نامي توكو جزين كيسمان توكو ما نامي تروفتو ما نأفي كل فتى ما نبارك فتى وأسبر باكي سجود تتى إيجوتي رمضان دوران تسوان إيجو ماني التوبة إتام توبة كانوا مع سيادة الرجال بجرو رابو كاني أصلا توبة جزين من دابر باكي ستمو جزين خاصة جزين رمضان يقف باهي كنا رمضان كان توبة كإبلاني جورا أكمل كما رب عليه الصلاة والسلام يعني صحابة عن لي جم كيسان والجم كيسوران كان رمضان زي ما جود أتاكم الشهر رمضان شهر البركة اسمه في جرا جيني رمضان جيني ألفاتا جيني بركة أبو اسمه في جرا أني أكوسن كا وانت برباكيسو أكادن تسيمانو والجم كيسوران أهلي كنا جم كيسوران أمة الإسلام هندانو جم كيسوران كانان كإبراني جو كإبران أمس النية الصادقة نية كلها قلبي بريدة ربي سبحانه وتعالى قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ربي كنا قال وانجا قاري ما لهن كيبلو كان أكو ما تما باقي سري قلبي كلها قلبي في الله يودر دير جلان تو دير ذات قال ربي ديبني إخلاصا يومو دور حكدين وانجا نم كثيرة اللي وانا كثير توبة رجع ربي ديبني دين كل يعني جماعة رمضان سمعتوا ما باقي سري جودا أي طريق كراك من وجودا القلب السليم قلبي كل رمضان سمعتنا وراجسا كل تكافي قدرت لي نما رمضان إسرتي واجبة هرتي كل قلبي كل رمضان سمعتنا وراجسا جورا ulfaat da galatoma Shee Yusuf kenna yaada bal'aa kaastanii jirtanii irracaalan namni kenna keessattuu hawaasni kenna bal'aan hubannoo barnoota diinii islaamallee bal'inaan hin qabne xiyyeeffannaan kenna guddaan isaa Ramadaan yeroo dhufu karaan nu ittiin simannu xiyyeeffannaa jireenya addunyaa kanarratti wal qabatee karaalee nyaataa dhugaatiin haa ta'u uffataan haa ta'u mana bareechifachuun haa ta'u qalama manaa dibuun haa ta'u qophii akkasittu magaalaa tana guutuu keessa deddeema. Tuni hagam takka fardiidha hagam takka karaa shari'aa islaamatiin dirqama taate moo namni akkuma beekamu ibaadatii beekamaadha. Qalbii teenya qulqulleessuun namoota wal dhabaniin afooytu jechuun wantoota akkasii kana godhuun shari'aan nu ajaja. Qophiilee biroollee shari'aatu ajajamoo namoonni kun mirqaanni kun akkamii amantaan islaamaa akkamitti ilaalti waan jedhu irraame. Gaarii bareedaadha. Haqiqatan namni tottolfatu Ramadaana akkuma nyaata dhugaatiin eegu irra guddaan jiini kun ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam yani ariifata gara khayritti gidee kun gidee zikrii godhan gidee qur'aana qara'an gidee moo tasbiiha tahmiida godhan jechuudha. Haa ta'uti namni mana keessatti qophaa'uun homa jiru irra guddaan wanti dalagamu qabu maa hinni namni ka itti fahamu yoo Ramadaani dhufee jedhe baay'inni namaa jechuudha maaliif fahama hay dhugaatii nyaata bashannana uffata adda addaa uffate zanaachuu barbaada. دبين أدو ربي كنا قاريدا وفتى لي بريدو إسلام من تين إتن أيجي ما إن الله جميل يحب الجمال ربي كنا بريدا دوام بريدا جاهدا ربي كنا سبحانه وتعالى يوات وفتى وفتى نعمة ربي سنفرت من الإفتاء سن وان أو ما قوم نعمة وفتى وان ربي تولد إذن ملسون برباكي سادا هذا هو دي رمضان كان كيت مالتنا برباكي سمو أكمل رمضان كان جاء رمضان كان إلا بد ون إجمون قراءة القرآن سرني ما أكمل لجان صحابان أكمل رطولان جزء رمضان وفيجنه جرى قرآن وسو قرآن جزء كانوا قرآن برباكي سوا كاسة الإكثار من قراءة القرآن جدا قرآن
قراتي كان هدومي سودا ما لجناني لأن هذا الشهر شهر القرآن جاءتو جاء قرآنتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ورمضاني أسكيت القرآن كذا بفهمي بي الركودا هجين وجدوا ذي كنا قرآن قرأودا ما نبي قرآن كذا درايو قراتي أجري إنسان قرآن سيارة ما حرفته قرآن ألف يوته قرآن سيارة كم جاء كنا هو دكات أنا ما هيرجع ما يجونا كنا أفهم ما تما والله كيسا ذكري قرو قرآن قرأوا تسبيح قرو ركعتا غرغارو رحيم غرغار قرو كذا كانوا غرغارو برباكيسو خاصة كذا كنا أكن رحيم اللي غرغارو توفي مسكين غرغارو نمر جينا إن شاء الله هاي أستاذ كينا شيخ سفين ألفات غلطهما جتاني جمع أستاذ كينا كبجمع شيء لياسي ديبنا مي يا دبلا شيخ يوسف نوكاسان كان رتي وانتي دبلتا يوجراتي أكسو ممو رمضان كيسا مالتو دلغمو كبا دلغا كمي فاتو خيري نما كبا دلغا كمي فاتو ميدا نمت في دوان جدورا مي بلنا يادا نوكاسا يسين كما بلنا دوبا تركي جين رمضان كن جاء كمو كيسا جاء الفاتة في جاء ملي موتنا مالي في جئون هندو وانتندو موتي كما موتين جاء مو مالي جاء رمضان كان جيشا جاء برلما كيسا جيني كبجمان جين الفاتة جاء رمضان كان مالي في جاء كبجمان الفاتة يمكن موتي جاء تهي يوجدتن لأنه أنزل فيه القرآن الكريم كما قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان جاء رمضان كان كيسا قرآن تبوئه قرآن كيسا بودا مال تيني أفضل الشهور جاءوتا كيسا الرجال جاءتي أرجم ويسا قفا إسا كيسا مال تجرى ليلة القدر جاء رمضان كان كيسا ليلة القدر جرى ليلة القدر خير من 1000 شهر كدلغان أما اللي هل كنت كتي أتسي كيسة دليل خير من 1000 شهر دلغا أما اللي جئوتك ما رجعت سورة قبابة سورة القدر كيسة يوقعنا إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر إنسان كيسة اللي قرآن نسبوه كما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر هل كان كبجمتم من 1000 شهر هل كان أملي يمكن مجيء كم إرجال ثواني هل كان تكتي سكيسة دليل إذا كربين دبتسون يسكيسة ترجمتي جاء رمضان كان كيسة ترجمتي كان أفوجي رمضان مالته الرجال جاء تهيأ كان يرجع إمو إسكيسة ما درب برباكي سا أكمله دبتامتي إسكيسة رحمة كينا كان أدى كوالدجن سفون إسكيستي باقي سوام لدكتات إسكيستي لو أرجع لدكتات سانقفها با توبة كله درجة جاري قرآن ما إسني كأو قرآن أسمر قرآن يعني قرآن إسكيس يومو سجنتا بافتة يمكن جدول يمكن سجنتا إسكيس بافتة كراته درجة سايسن باقي تدكتات أكمل شيء دبتاسنتي أرجع مجتة ويسانقفها ري مسكينة كارو يتيمة كارو جرا لما ما كان كيسا سلكاء لما ما تكون تكو هذا أباك الكامل مسكينة وان ياتي وان تي أمل لولو كتون كامل تيجا كان موجي أكام كارو أو برباشات أو جي أخنا كيسا تي دكتات أيتني له سيفو فجتة ده كان أتيس كيسا دريدة دكتات أيتني سيفو فخيرين أتيس كيسا دريدة دكتات سيفو قرآن كارو تاتي صدقة تاتي مسكينة كارو تاتي جتشغاري جتشو تاتي كنون دمال تيرفا أضعاف درجة كم ربين من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها إلى ربك سبحانه وتعالى نم درجاتك دلقي دتشاغو لي ربي مساعدين هيا تيروكم دتشاغو لي ناديم سن رمضان كيسه ودا دغمو سندان دتشاتي ربي ويسن بيجا أكم يومون درجة خيري درجة دتشاتي نارو حسن ديري إذا كيس اللي يودلك دتشاتي ربي ما لفيو جت تكفى حرمة الشهر وان الأولياء كبجاجي أكنا كيس تيجا لأن جي أكنا كيسة ديري دلك كبجاجي أكنا كفسية سبب كنا ديري إني سكيسة دلكو دجاتاتي إسابه كنا ما دلكو كم صلاة التراويح السنن الفرائض
صلاة أما اللي واجبة كدران صلاة نولي دران جماعة يروكمو جماعة ودي صلاة مسجد تديمو صلاة سنة دران صلاة دران إداني صلاة شو أكسماس إسكي سمال جرا تراويح جرا جماعة صلاة فتنتني الرد فتنينا مو أكبتي أكل جرا دبر موسم هذا موسم خير يعني نحن يوهان توكو يرو إسات يو دلقي وانسا حاما بيت ميدي فجاسا يرو فجاسا جيت يو فجابت يرو براي حاما تودان غمت يومو أسمرا يو ديستي چميتي دمرسيتي مو إزينم نكون أسمرا كجيلا دلقاتي تيتي شيري تاجيجا كنافو جيني أمالي رمضان كون موسم الخير جاء خيري وان برباد تدلقا كلمة طيبة دبة خيري بدا وان قبل سرقة خيري بدا قرآن قرؤون خيري بدا تهجد جري سخيس تهجد صلاة خيري بدا تراويح صلاة خيري بدا قيام الليل جرمي قيام كل يوم جدا أنا أفوا كنا أبغتي فتونة يفنى دلقا شو قمنا أكربين بورتين ulfaadha galatooma yaada bal'aa kaastaniirtanii keessattuu dhimma barnoota amantaa kana wal qabatee ramadaana ilaallatee barbaachisu hedduu kaastanii mee jiini ramadaanaa kun guyyoota 30 qaba yookaan 29 qaba guyyoonni kunis yeroo tokko tokko sadarkaadhaan guyyaa 10 kurnan jalqabaa kurnan boodaa kurnan akiraa jedhanii waan kaantu jira salaata taraawiyaati wal qabatees akkasuma guyyoota leelatul qadriin keessa eeggamutu jira guyyoonni kun sadarkaan isaanii akkamii wal turuu danda'e haala kamiin kaamuu danda'e asirratti mee wanti ifa gootan jira maal si fakkaate ji'a ramadaanaa kun bakka sadiitti qoodama bakkeen sadiitti qoodamu kun tokkoffarratti yommuu seenu jiini kurnan awwalaa tunis waan addaa qaba sunis maal jennaan khayrin ati isii keessatti dalagatte hundi khayri mataatee si dajjaa أكسمس كان يتعامل أكسمس داران مو 10 الأواخر كان جدا متجد 10 الأواخر ترى كيسة وانت هدو كجلا ما في غالبا بعدين نجد ليلة القدر اللي كان كيسة كجلمو كورنان إسي بوداتا ما في أطلبوها إيه في 27 كيسة 10 الأواخر كيسة ليلة القدر يجونكا وان باجات سنة يعني يمكن موجنا يمكن أمتا كواتون دي سي كيسة مرتفع يا ربي إيشي سان سوافق خير وهندا وافق أم تجر أرجع توانون إيشي سان عشري كنا كيسة كورنا أما بكسري كودا ما كنا كيسة إيش كيسة كجلمتي إيشي بودا ترى كيسة كذا ما في جاء أما بولي كورنا بودا ترى كيسة بربادة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيسة كورنام بوده تنا كيسا وتري كيسا تبربادا وتري جتون ديدامي تو كوراي غانتي ديدامي سدي ديدامي شان ديدامي توربا ديدامي سنه كنافو ليله القدر اللي نبي ربي صلى الله عليه وسلم يوم اخر 10 الاواخر كفه ما دلقا ماتي اسا دمس شد من ازار وفي اللي اوف ججبيسه مرطو في جبه فتجتون عباده رك ججبه فمه وف ججبيسه ما تو في اللي كاسه ججبات عباده دلغاي انجچ ما في فضليسين قبروا الفاد ربي انما بانك رافين امين امين الفاد غلطوما guyyoonni kurnan kun guyyaa jalqabaa sawaamni isaanii hundi isaatu wal qixa jechuudha amma tartiiba kurnan jalqabaa kurnan boodaa kurnan akiraa jedhanii kaan kun sawaamni isaas haalli isaas bifuma tokkoon jira jechuudha waan guyyoota leelatul qadriin keessa eeggatan kana malee waan dabaramoon itti wal dabaruun maali amma digdamman kana keessa 10 awaakirin sun maal argate leelatul qadri keessa kanaafuu nam duraan gabaabate yookiin immoo xiqqoo ceemas qabaate ammallee kurnan jalqabaati fi tajidduu tana keessatti maal sarraa barbaachisa kurnan tana keessa daran itti jabaatu qaba yoo yeroo garii dadhabe maal yee yeroo tokko tokko namarraan dhufaami nabi rabbi 10 awaakhir yommuu dhufe shaddami izarahu jedhe ol ka'eetini marxoo fi jabeeffatee warra fayyadammayseetini keessattuu leelatul qadriin tana barbaade maalifi leelatul qadriin kunee leelatul qadri khayru min alfi shahr kan takkatti isa keessatti yoo rabbiin baajata si kenne si dhumatee jira
ملك الدنيا في آخرة جدا ما شاء الله ربي نعمل كيس يا رب الملك أكاديمي asirratti gaafireef kaafte tokko irratti ramadaanni bakka meeqa qoodamaa waan jedhu kaastee turte achirratti yaada xiqqoo kennitu jira sun maali jennaan waatu jira waatu gurra jira na fakkaatee illee waan أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وأن تكون جرا. الفادة. بكسنتي وسيدي وتاته ما رجعناني حديث درجات ضعيفة. هدونا ما حديث كان قبضي. أستاذ النادي باتني وانسان كاسو في يعني وانساني في أكسان يباتني اللي أرجع مكاسا سيمبلينا نمتا باي. أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار جرا. كان. درجات حديثني ضعيفة. حديثا وان رقابة منجيرو ما ينا فيه انقطاع يعني قرأ إرقام ربي عليه الصلاة والسلام ولمت أنا يعني وفيه ضعف يعني عن طريق السليمان جرا كراسة من ضعيفة هذه كمان ضعيفة تأتي كان أبو ما تمر باكسا رمضان أكون شيء نريد دوبة سنتي فضلي إسا آخر ولد عتق من النار ربي سبحانه وتعالى قبر إسا آخر جاء آخر أشهر آخري كيس ربي قبر إسا نبي لسون سيب الدرة لكن أول رحمته في دي تراويح كورنا صلاته تعمل تقولون هنتات آخر يجدوه ما كفر رجعته في دي رمضان إتى كذا نمو دوبا دي هنتاتو ما أدوه ولما قالت شيء رمضان في ينزل فيه الرحمة رحمة ربي سكيت كريبوتي جودا كان أبو إركام ربي عليه الصلاة والسلام جلان فإن الشقية من حرم فيه رحمة الله جلان هم كهانا ما ديجون نما رمضان كيس هم جاي خير رجال هم كهانا ما ديجون نما أصو مفينياته مسكين الله سهينيان يعني كان أكو جرا رمضان كان كيس من نور باكيسا نما فتأسي سورة نما تقول فتأسي تيته أتلي سومنا أكو إن سومنا كتلي أرجعتس ساو إسا فتأسي سنيفو سومنا إسالي أرجعتي جورا كان أكو ما تنور باكيس أمان إسلاما ركتها كرجال خاصة جيا كان كيس نما فتأسي سورة تا حديث اللي أكسرت لهم نور بيه وقبائل جورا وني رحمة فيه مغفرة أدقور إنجيل آخر بيجا فضل إسا إن أنزلناه في ليلة مباركة قرآن اللي أشهر آخر سكت رمضان كي سابو أشهر آخر كان ربي سبحانه ليلة مباركة ليلة بركة قبل ليلة أثناء ربي وامي جورا كان أمم المسلمين بكون لتوم سودا ربي أباتولا تراوي رتي جباتولا أكمل شيء نكاسني لأن من قام رمضان من صام رمضان نني صوم رمضان صومي هل كان دابته لأن ما جزيت دابته نو زي أكون دابته لا رب رته رجعته يا رب إذا قدام جزيت دابته مال برباد جنة ربي برباد إبدارا نكهبه برباد أما اللي من قام ليلة القدر لأن نمي ليلة هل كان قدري أو درجات أو رسان دابته لأن ديري إسحاق ربي إسحاق إيران كان أبو بليا إسلاما بكون جرتمات الرجيرة صوم كين التي فتو جرة كين التي فتو حرب كين التي فتو ولله ألفي سودا رمضان كان ليمو أكرب بنسرك إبلو سودا ربي هرتنا وراكسا ذكري قرآن قدر البلسنتي كانتنا وراكسا جودا إن شاء الله ربنا عامل كيس أبديك أمنا Egaa ulfaadha daawwattoota keenya qophiin keenya simannaa ramadaanaa sababeeffachuun Oromiyaa Freedom Media irraa isinii darbu akkuma itti fufeetti jira. Keessumoonni kiyyaa kaasna cinaatti argitan ammallee gorsa bareedaa ergaalee bareedaa hawaasa keenya kennu irratti argamu. Sheeliyaasin ulfaadha galatooma jechaani ammas gama ustaaza keenya Shee Yusufitti yoo deebinee لو فبات رمضان قالت موتي لنا ارحمنا منك يا مولانا سمنين نتانا mee Shee Yusuf isinoo ramadaanni kun soomuudha jiini ramadaanaa kun ji'a soomanaati. namni kamuyyuu namni amantaa islaamaa ta'e soomuu qaba. Mee daangaan amantaan islaamaa keette umriin haa ta'u dirqamni isiin namarratti keette namoota akkamitti soomuu qaba? Namoota akkamitti irratti soomni kun wajjabame? Namoota akkamitti immoo sooma kana soomuu hin dandeenye waan jedhurra ergaa gabaabaa hawaasa keenyaa kenname. Inshallah galatoomii akkuma ergama rabbi alayhi salatu wassalam nu barsiisanitti akkuma qur'aan rabbiilee nu barsiisetti namni umriin xiqqa fakkeenyaa fi ka sooma irratti dirqama ta'u namni tokko ballaguun isaatiin eega ballaga jedhee aaqila ta'uudha tokkoffaan ballaguudha ballagee umrii isaa akka hoggaa 15 ta'uudha takka wanti ballaguu isaa murteessu irratti argamuudha wanti isa murteessuun
Amas Islam qabaatudha tokkoffaan durte Islam qabaatudha aqli qabaatudha yoo aqliin qabaatiin majnuuna nama tokko marata ta'e salaam isaa akkuma salaam irraa qeebalamne sooma irraa qeebalamu hunda'u jechuudha wateenyi ammallee waa addaan baafatudha nam tokko yoo waa addaan baafatee aqli qabaatee waa addaan hatu ta'e soomani maata ta'e dirqama sana ta'a dandeetti sana jechuudha gara hedduun laalama gara yookiin dhibamaa hoo ta'e yoo dhibamee ta'e akkamitti laalama rabbi subhanahu wa ta'ala yoo dhibamee من كان مريضا أو على سفر يود بما تهز ويا سليف سوريت هجا فيسانو قد إسحاق فلا يجودا كان بكاتا يو عمري إسادة أبي كسومرون دين ديتا هو عمري ساكي ديمينا وسومرون ديتا ده إسادة ما بيجي مسكين هي كيس أسرة جيرة نما آخر كواتا كندن دين يجودا كان بكين أول الرجال مرقا مني عمري إسا بلغودا eega balagee booda haga dadhabbiin isaa argamutti sooman yoomuu irraan kufu maaliif isa toyyoo arkaan islaamaa shana keessa jira nami tokko yoo arkaan islaamaa kana keessa tokko keessa deegu taate islaamaa toyyoo keessanii baha jechuudha sigalee maaliif arkaan islaamaa shana keessa ergamu soomu ramadaan sama ramadaan subhaanahu jechuudha maal rabbi kan subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuhal ladhiina aamanuu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سومني اسند ديرك امته واجبته جرا ربي سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا يا ما صدقتم بالله ورسوله يا انا ما ابو سير كما يدكم سنيو سومني ديرك امته جرا ما نبي سومني كوني ايش ديرك امانو تاي لعلكم تتقون كي تتقون اك ربي صدقتني في سومن إذا ديرك رب سبحانه وتعالى كان أبو نمت قبل لقي أكلي كباتي سمو إسا نجاته فيا كباتي ناني سومن إسا ديرك ما يجودا كارا كمينو نمت قبل أوكاو أنتي كورا أكوباري كون أكويتني سومن سان لافزو أنت هو يجودا كان سومن يوم أكلي كباتي را فيا كباتي را حاجة لبو كنا جدا أكون سراي نمر ديرك أما مسلم ديرك أما سومن إسا ديرك ما يجودا يوم كم يجودا فادا كاستنير تاني مي اتدي بتاني يا دوما كنا رتي بلغو يرو جتان أكنا موتون دافي فتاوتي عمري دان يوكين إرباريدا عمري ميك أرى فكينيا ما نامي توكو سركاس نيتي كاغاو عمري كوداني أولي أكاني تلماموتي namoota umrii 10 oliiti moo hawaasa keessatti yeroo ijoollummaa wanti dhagaa guddan umrii 7 ol namni soomuun danda'a umrii 7 geette sitti wajjabe yeroo jedhamutu jira kuni mee akkami isa kan akkamitti shari'aan akkamitti kaa'e asirratti waa lallaawu jira ihtilaama waan jedhamu tokko jira namni kee yoo ilma dhiira ta'us shamara ta'us manama waa agartee jetteenaan dirqama irratti haa jechuudha lammaffaadha want adda waan duraa irratti hin mul'anne tokko yookaan umrii taatu immoo haga umrii waggaa 15 gadi leeyyaa waggaa 15 irraa jalqabeeti isarra dirqama ta'a garuu yoo umrii 15 irraa dirqama irratti haa garuu immoo yoo ihtilaama keessatti manama keessatti waa arge akka nama dubartii waliin jiraatu waan adda addaa kun irraa argame warra mul'annaaniin dirqama irratti jechuu karaa kanaan leen soomani umrii isaa kana lama waggaa 7 hoo kun maaliif waggaa 7 sadii adda jennaaniin leenjii daa'imanii kennuudha daa'iman kana yoo fakkeenyaaf waggaa 7 irraa akkuma salaata irra jirtu san haga salaata asrii haga salaata yoo dandanii jedhan itti fufsita maaliif ilmaan tun daa'iman kun yoo arra isatti leenjistee jette burta awul taaniitiin abadan haga lubbuu isaanii soomana gad furuu danda'an jechuudha kanaafuu leenjiin awwal irraa guddifni meeqa jedhama waggaa 7 kanaaf sababa kanaaf akkasuma jechuun illee akkuma soomana jechuudha ulfaadha maal asirratti waa yaadadhe yeroo ijoollummaa waggaa 7 illee jabaatu namoonni sooman dhoollee warra soome sanii wajjin luluqachuuf yookaan yeroo faxaraatuun yeroo akkaan filatamtu ramadaana keessa jaalatamtuudha ijoolleen immoo hamileema luluqii saniif jecha yeroo dirqamanii dhokatanii faa bishaan dhugaa biraa itti soomanii bifa saniin leenjanii as gaantu jira achumarra jennee namoonni ijoolleen amma yeroo ol jabaatan dirqama hojiitti yookaan hojiitti ergamurra sooma ooltee isaanii hojii faxaruu filatti bifa kana leenjii ta'uu danda'a jechuu barbaadeeti ulfaadhaa mee gama biraatiin dubartoota irratti soomni bifa kamiin shari'aan bifa kamiin eeyyama dubartoonni rakkoolee baay'ee qabdi asirratti ergaan isin dabarsitan obboleewwan keenya dubartootatiif dabarsitan jira asirratti illee dubartiin takka waa lama waa sadiitini tokkoffaa
yoo deettuu taate deettuun takka ramadaan soomanuu hin dandeettu. Bara baada ramadaanaa eegaa achirraa wayyattee jajjabaatete soomana sana qadaa kafalti. Lama fara xorii labuu yoo dhufe haydii wani jedhamu yoo itti dhufee gaaf sanillee hoo ramadaana san faxarte garumoo waatu jira malee akkuma isheen reef kaasan isin soomanan qabu anarra guyyaa kana soomanan qabu jettee nama ihtiraama jihaatii fi ihtiraama nama soomanuuti nama fuulduree afootti nyaatu hin dandeettu jechuudha. Odoo haraaminaa qabaataa doon ta'iti ihtiraama kabajaa fi nama soomanaa irraa cinaa galtee nyaatu hin dandeettu jechuudha. Taheedii qabdu taxurii laa qabdu akkasuma ta'oo hoosistuun hoo tayya ramadaana kan keessa hoosistu ta yoo daa'ima seera miidhanii gaafa jedhamu taate isillee soomanuu dhiiftetiin faxaroo qabdi. Akkuma ta'u ulfaallee tada'uuf kalooftellee maaltu si barbaachisaa ji'a ramadaan san akkasutti nyaatte tuma ji'a kan gizee deette booda qadaa kafalti jechuudha gizee deessisa kaloofte jechuudha isilleen. Ulfaadhaa galatooma Shee Yusuf yaada bal'aa kaastanii jirtanii mee gama Shee Eliyaasitti deebi'a. Shee Eliyaas isin asirratti mee ergaan hafe jettan dhimma argitee namoota ramadaan irratti wajjabus ta'e akkasuma immoo dubartootaas illee wal qabatee amma garaagarummaan amma yaada amma isin nu keettan irratti hubadhu sheen akkuma sii bal'inaan kaasan namoonni umriin isaanii itti wajjabee soomni dirqama irratti ta'e sababa rakkoo dhibeetiin namni sooma san soomuu dadhabe akka rakkataa nyaachisutti yookaan immoo maallaqa bakka buusutti yeroo baratamee jira. Dubartoonni immoo qadaa akka kafaltu jechuutti jirtu. Amma qadaa yeroo ji'a kana keessa uzrii wayii qabaatte yookaan rakkoo daa'ima hossaa jiraattee dabarsite yeroo bira dabartetti kafaluu qabdiidha qadaa deebisuudha malee maallaqa bakka buusuu yookaan ji'uma kana keessa rakkataa faxarsiisuu soomsisuu irratti dirqama yookaan shari'aan hin ajajju hin eeyyamtu jechuudha. Kanaaf mee dabalataan ibsa bal'aa isin gootan maal? Maasheen yaanitti qofa namni Ramadaan kun yaani leenjisaadha. Ramadaan aslumahu wanti rabbiin kenna dirqama godhee maali? Leenji yoo jennu hiyyeessa fi dureessa adda baasuu ni galee keenya namni yommuu soomu kana beelatti dhagahama. Ni beelaa ni dheebota. Tokko tokko ni jira ka herga dhalatee yaani bismillah rabbiin itti banee tiniin qabeenya guddaa qabu ka yeroo isaa eeggatee tiniin ofirraa nyaata isaa ka fixaalatii fi ka gadaati ka ashaallee ka nyaatu jira. Hiyyeessi gariin immoo ka alaawaa nyaatu dhabee tiniin beelan yeroo hundaa soomutu jira. Ila bara aslimaa rabbiin keenya kun maaliif ramadaana kana yookiin sooma kana maaliif dirqama godhatee jira. Leenji jechuun namtichi duraan rabbiin itti banee tiniin nyaata kana nyaatu illee gaafa soomanee arge beela kana maal yaadata miskiina yookiin harka qalleeyyii yaadata. Isin malee harka qalleeyyii kan waan nyaatu qabna yaadatee maal godhaa harka ofii kana achi diriirsee gorsa tahaaf jecha rakkata qaqqaarutti isa kakaasaa eda akkumaan beelaan kanatti isaanillee beelaanii galle jecha. Awwalumaa waan ramadaan rabbiin nuratti dirqama godheef tokko kana. Lammaffaa immoo akkuma isheen kaasanitti ijoollee irra leenjisan torbarraa kaasanii akkuma yommuu salaatatti ajajan fa'amura awlaadakum bisabi yeroo salaa torba geettu gizee isiin torbaa itti ajaja gizee isiin 10 fadribu alayha dhawa maalifi haa barattu maalifi kun qopheessu maaliif qopheessita gizee umrii isii gahesan buluuqa waan jedhamu qamara isheen kaasan irtee gahesan jaraaf haaraan ta'u akkam taare isaan kallattumaan soomatti sinan baratan jecha gizee xiqqaasan akkuma reefati kaasta bishaan illee dhoysee yoo dhuge yoo akkasuma hin jiraamne yoo dhoysee hunda keessa inni nyaatee gad deebi'ee maama an sooma oole jedhee tin shorballee nama jinnu hin jiraan akkana hunduma jira yoo sanis kata mutaate garuu gaafa deemee gahe bilchaatee jira wanti kun dirqamaa beek dirqama itti ta'a yommuu dhoysellee waan akkasii dalagallee eenyurra jira diliin isumarra jira jechuudha. Maaliif sooma kana rabbi sooma kana beektaa الصوم لي يا ربي صومان يكون أنا وأنا أجزي به أنا تو إسالي قالت قالت نما صومان سا أنا تو جزاء سا المربي هاي ما لي بيت حكمان كلا نما صوم كان أنا استنام خمو صومان صومان أبو لم يرابي كل سافر بيماني تيجي قال عسيرة تكلم صوم ولا جد تيسا كم قبل سكاه تدين ديتا
ولكن ربي وجه لته على كذا ثواب وانتوت براهم داهو ربي بتجي حجنا هجي قدله ثواب كنا بتجي أكدا فات سديت تدي دبر ردي بدل وهمجي أكسر نام صدق اللي بورغادي ساجلتا جاي النبي نوهم نجرا سوما مو مبرهت بس ما الجنة وأنا كنا كونفا كنا أما اللي أكون أما سوما تيجي تهنا توتا كريم شيء كاسمتي جيتنا فجرتو أكسماس توري لغو أرجو بحيدي كأنسن أكسماس نما دي بما هنا دي بما بلانتي تبين كل ما تقولن تبين الرا فايو إسان كجيلا مجيء أبيسه أرا مشارك أرا بوا فتيت وما مال جريت وأنت كمان كم فتيت وما أكسماس تبين إن أرا فتره تني مسكين يا شسني تبين غري كأرا فايو كجيل أمش كل يونيا تكنا را أولي بالتا هم يلا كل وقت كوني ما بتشوف أبا ينجح مسكين كوني مو كأكنا مسافر ديمو كأمو إبه جوابا إبه مونا كل ما تا جاو سامفتره يروبرا مالبر واسان دركمت كمالي مسكين يا سيد مالا كمان شاو جتشو دون ثاني دركمت كمان سده ديبسه كمان دوبارتيله تاموغانا كيس ديبسته تاكس مسيد تفلته ما بتشوف أب دركمت ديوان بلستسان وان كيس فترة يمكن ما سومنا كيس فترة سن ديبتني كفتي ulfaadhaa galatooma yeroon kennallee deemaa waan jiruufi yaada bal'aa gamaa gamanattu kaastanii ergaa bareedaa hawaasa keenyaaf dabarsitan jedhee abdii guddaa qaba. Egaa osoo gama xumura goolaba sagantaa keenyatti hin ceene dura mee akkuma walii galaatti ergaan isin qabdan qaama kamiif waa ta'u ergaan naafee ergaa simannaa ramadaanaa kanaa wal qabatee hawaasni keenya beeku qaba jettan yoo jiraate carraa isinii kenne gaman waan goolam. Carraan galatoomii akka walii galaatti lubbuu kiyyaafis daawwattoota keenyaafis wannan dhaamu taqwa Allah fi hada ash-shahr al-mubarak taqwa rabbii kana kasabatu qabna ji'a ramadaana kabajamaa kana keessa namni ji'a kana keessa sodaa rabbiin dabalatin yeroo inni dabalatu jiru namni ramadaana kana keessa iimaanan dabalatin yeroo inni dabalatu jiru ramadaana ji'a ramadaana kana keessa namni quraanan qara'e yommuu inni quraana qara'u jiru ramadaana kana keessa namni rahiman sufin yeroo inni rahiman sufin jiru maaliif yoo jette ji'a ramadaana kana keessa hattaa shayxaanni mata jabeessi khayri irraa nama dhoorgulleen hidhama rakkase إذا جاء رمضان يا النبي صلى الله عليه وسلم دين رمضان يولف فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران يوجي رمضان رفي بلبت الجنة لبلد حديث صحيح كيسا أكسمس أبوابنا ملي بلبلن يبدان شفنتي وصفدت الشياطين شيطان متجبسي نهي أماجدا كواسوسا أدى سيلا كاي ما تجبس كخير راس دوربو كيوات خيرين دلغا جماعة صلاة كيوات جت راس دوربو ما تجبس بقدام سن نهي أماجدا وانه هفتدي كماير جته واسوسا لبو كيدي وتا دمر هلا ما بتشوف أبرج رمضان كان شيطان قدام كيس راهي دم خير كيس وخيرين دلغاتين يوم خيرين دلغان أنا فات الليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما جرى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نمجي رمضان كان كيسا ربي نقوم سي اتأمني إيمانا لغاسا اتأمني واحتسابا صوم أما صوم كان رب رد حسابتي جزائي سا أكاسيت صومي ما جاء جزاء إساء غفر له ما تقدم من ذنبه بدي إساء تأيني دلقون دربين إساء سترى إساء إساء هذا كان بجو الأمان وقت بيساري سامتك وانت تماني فرصة شران رفول إسيني ترى دبرون إسيني ولا حدث يوسو دبر شران يروتك يوسو دبر رمضان يما كون كدفون أدى كدفون كبراتي مالي كنامي كون وان فدت يسر دبر يو خير سكيت دلقت فحسب الحمد لله احمد الله يو سكيت وانت كان دلقتين خلاص انت مع نفسك
sabuu qabna kanaafuu rabbiin nama ramadaana kana akka silaa jedhametti akka rabbiin keenya jedhetti akka rabbiin keenya itti nu ajajetti soomannee khayrii isa keessaa dalaganneetiniin boruu itti milkoon rabbiin nu hunda haa taasisu khayrii isaati qofa guddillee nama argatu rabbiin nu haa taasisu آمين هذا ما أقول والفرد غلطوما جزاك الله أستاذ كنا سن الله رب عمري سن على رسول ربي نمو رمضان كنا قوتو تنو أجا وسنين جدا هيه جمع شيء يوسف التيو دبي أستاذ إسنو مي إرجان تمرا سن نهفي جتن وانت سن آمد تيو جرات جرا سني كنه سكنتا كنا قولمنا وقاعد شيء ما هندا دبتني جراني الربودا وما ربين كنا ولدام ولدام ربي سبحانه وتعالى وانت الأمير ما إني ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وانت ربي أمة سندورا للآية مالني صدا ربي وانت نولي نور آية مالني صدا إساتي وانت نمانا مهم دايو وصية لجميع المسلمين دامسي أمة مسلم دوت الدنيا هندرا جراني فيو بكام جراتو ود أولي داون مالني أن يتق الله ربي صدا طولا أمس وأن يحفظوا صومهم صوم في اللي تيفتولا نمتو إيجا صومنا كباته ما تسر جراتا وان أددا أجيفة الرا وان أددا لا لورا حلال ما حرام لا لورا أكو مجارو حرام لا لون درو وماذا جزيك أنا هو موسم خير كاكيتو أكن وماذا حرام الرافقات ولا وص حرام توجودا جودا أمس وان أددا أجيفة الرافقات ولا والظلم الرافقات ولا والرفس الرافقات ولا أكمل كما ربي عليه الصلاة والسلام جلاني فإن صابوا أن أو قتلوا فليقول إني صائم يوم تقوس الرفس جلاني يوم تقوس الماء جلاني أنا بوصو مانا قوايا بودي رب سيهاد يسو جلاني دعاي والإبرادي ميجولا كناف نم الرفس لين هو ماذا نم سومانا كمان تسرى مرة يملي فلا يرفث ولا يصخب جلاني وافقته هندوبتنس أما اللي هو وجين نم سومانا كم كبا أدبها كبا ناموسا كبا كان يجولا جيني كون جي أخير كيسة وابادني جيني كون جي أمسكين كيسة نيا كيسني جيني كون جي أراكتا كوشين دوبتان سنة رايتي ما كيسة غرغادني جي هنوف بو في ليلين جيسن وفي ليتو حتى يجولا جيني كوني كان هو وصيا رغودا صدا ربي صدا ربي نورتي هاجراتو إمو رمضان كيسة صلاة صومني بود رمضان دوبتي كيوني مو ينبر باكي سنلي أسمعتي لو في بعد رمضان قال تموت لنا ارحمنا منك يا مولانا سمنين نتانا أيه كوجمتوتا دعوتوتا كنا سجنتان كنا قولبنيتي جرا سجنتا كنا هرا سمنا رمضان سوي فتشون كسموتا لما برسوتا أمانتا إسلاما برسوتا ججبو في حيوتان هدو قبني غافف ديبي إساني ولنغوني كان فكاتا هاتا ومالي إرغالي إسان كيس جرو في مد إسان كيس جرو كان ورابني في توداف يرو نغافتا وانتي في هند إساني تو متا إساني تساقنتا متا إساني قبسيني في إرجالي برنوتا جودا كرا فلان نتا إن شاء الله يا رب جده إجا أرتي شيء كنا شيء يوسف مركزا دار الحياة الرا أز كسمات عني نبرت أرجمو كنا كوفا سونتاني شيء يوسف برتو تهدو بليوان كنا كإسلاما كرالي تورا أونلاين يتلم برسيسا جبا في بوليسا برسيسا جرودا أكاسم أمو استاذ كناس كبجمو شيء إلياس برسيسا ويرتو إسلاما بيا مصري مقالا كايرو كيس جرو mana barnoota amantaa islaamaa guddaa sadarkaa tahfizaatitti illee qabuudha isaan damee tahfizaa irratti barattoota barsiisuu irratti argamu akkasuma immoo karaa onlaayiniitti illee barattoota islaamaa addunyaa irra jiran hunda isaaniitu barnoota kennaafii jiranii namoota irraa barachuu qabnu burqaalee waraabamee hin dhumne waan ta'eef hundi keessanuu irraa fayyadamnee fayyadamaa haa taanuun isinii jedha sagantaan kennaa arraa asumarratti gabaabbataa waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha qopheessee keessaniif dhiyeesse Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma ummataa irraa isiniif dabru wajjin turtii gaarii isiniin jedha galatoomaa